Mataan oduun har'aaf qabnu kunooti. Kamisa har'aa ganama magaalaa Maqalee irratti haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa raawwateen namoonni 6 du'uu isaanii gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa ergee ibseera. Akka gabaasichi jedhutti akka lakkoofsa biyyaatti kamisa ganama sa'aatii 4:00 naannoo ganda Haandinnet jedhamutti haleellaa warshaa Masfin Injireen irratti raawwatameedha. Daayiriktarri hospitaala Haayidar Dr. Kibroom Gabrasillaasee akka VOA'tti himanitti namootaan du'an keessaa 3 daa'imman yommuu ta'an namootaan madaa'an 21 fi gargaarsi taasifamaa jira. Ministeerri tajaajila walqunnamtii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu haleellaa kana ilaalchisee gaaffii VOA irraa dhiyaateef deebii kennaniin tarkaanfichi kan fudhatame bakka gareen TPLF meeshaa magaalota ittiin barbadeessu itti suphuudha jedhaniiru. Mootummaan haleellaa namootaan nagaa irratti xiyyeeffate akka hin raawwanne kan dubbatan Dr. Laggaseen haleellaa guyyaa har'aa raawwatameen namootaan nagaa irratti miidhaa qaqqabeera jedhame mootummaan akka odeeffannoo hin qabne himaniiru. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa keessatti aanaalee adda bilisummaa saba Tigraay jala jiran keessatti namoonni hedduun beelaan du'aa jiraachuu isaanii itti gaafatamaan biiroo walqunnamtii mootummaa Aanaa Gazgibiillaa VOA'tti himaniiru. Asteer Misgaanaaw dargaggoota 12 aanaalee TPLF jala jiran keessaa baqatanii bahan dabalatee namootaan aanaalee TPLF jala jiran keessaa dhufan haasofsiisuudhaan akka gabaastetti gargaarsi namoomaa waan naannoo sana qaqqabaa hin jirree fi namoonni humna dhabanii achii bahuu hin dandeenye du'aa jiru. Biiroo ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa naannoo Amaaraa irraa obbo Isaayyaas Masfin bakkeewwan namoonni rakkachaa jiran sana keessatti gargaarsi namoomaa akka gahaa hin jirree fi kanaan dura namoonni 10 du'uun isaanii waan ibsame ta'us yeroo ammaa namoonni du'an dachaadhaan akka dabale namootaan aanaalee sana keessaa miliqanii bahanirraa baruu isaanii VOA'tti himaniiru. Gargaartuun bulchiinsa ejensii misooma addunyaa United States yookaan USAID Sarah Charles onkoloolessa 20-23 bara 2021tti Itoophiyaa daawwachuu isaanii USAID ibseera. Akka ibsi kun jedhutti Sarah Charles jaarmiyaalee kaaba Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa kennaa jiran hanga'oota mootummaa fi warreen gargaarsa namoomaa arjoomanii wajjiniin wal arganii marii taasisaniiru. Itoophiyaatti ambaasaadara United States Geetaa Paasii waliin ta'uunis gara naannoo Amaaraa deemanii Baahirdaar keessatti hanga'oota mootummaa naannoo waliin marii taasisuu isaanii fi rakkina Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessa jiruun namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqaa'uu isaanii akka hubatan ibsi USAID himeera. Hoggantoota jaarmiyaalee mootummaa waliin wal arganii waa'ee wabii midhaan nyaataa dubbachuu isaanii akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessituu gargaarsa namoomaa Kaatiriin Sooliin wal arganii barbaachisummaa hoggansa jabaa mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisaniiru jedhameera. Sarah Charles turtii Finfinneedhaa fi Baahirdaaritti taasisan kana keessatti Tigraay keessatti tajaajilli walqunnamtii baankii fi tajaajiloonni biroo akka deebi'anii hojiirra oolan karaan gargaarsi namoomaa itti dhiyaatu akka daanqaa malee banaa ta'u gaafachuun isaanii ibsameera. Hogganaan mootummaa loltootaa Sudaan ambaasaadarota biyyattii warreen fonqolcha aangoo morman 6 ari'ateera. Akka oduun televezyiinii mootummaa Sudaaniin himame jedhetti bakka bu'oonni mootummoota Sudaan United States, Gamtaa Awurooppaa, Chaayinaa, Kwaataarii fi Faransaay akkasumas waajjira mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Sudaanii hojii irraa ugguramaniiru. Gareen dippiloomaatotaa Sudaan tarkaanfii fonqolcha aangoo loltoonni fudhatanii balaaleffachuudhaan ibsa baasanii akka turanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken muummee ministeeraa Sudaan isaan aangoo irraa fonqolchamanii mana hidhaa turan Abdallaa Handooki wajjin dubbachuun isaanii gabaasameera. Dhimma kanarratti gabaasa Sindii Saayin qopheessite Jaallanne Gammadaa akka taanutti dhiyeessiti. Hiriirtonni mootummaa siviilii deeggaran daandilee kaartuum dhagaan cufaa yeroo jiranitti hawaasni addunyaa waraanni biyyattii torban kana aangoo qabachuusaa hatattamaan balaaleffatan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres akka jedhanitti I once again strongly condemned the forceful military Sudaan keessatti waraanni humnaan aangoo qabachuusaa ammas irra deebi'ee jabeesseen balaaleffadha. Gamni hundi gocha kanarraa akka of qusatanii gaafadhaa jedhan.
Ittaanaa bakka bu'aa United States Richard Mills walga'ii gola nageegumsaa roobii kaleessaa gaggeeffame irratti akka jedhanitti. We have said repeatedly any changes to the transitional government. Akkuma irra deddeebinee jenne kaartuun keessatti mootummaa ce'umsaa humnaan jijjiiruun balaa fiduu qabaa jedhan. Jeneraalli Sudaaniin hoogganaa jiran Abdul Fattah Burhaan mootummaa fi qaama bulchiinsa biyyattii kan diigneef warraaqsa muddee keessa eegalame bakka galiisaa akka ga'u gochuuf haala mijeessuufi jedhan. Garuu dubbii himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price akka jedhanitti waraanni Sudaan abdii uummanni Sudaan deemokiraasiif qabu tuffatee jedhaniiru. Ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken kibxata darbe galgal muummicha ministeeraa Hamdookiif bilbilanii hidhaa gadhiifamuu isaanii simachuu isaanii fi mootummaa ce'umsaa siviilotaan hoogganamuuf United States deeggarsa akka qabdu ibsan. Waraanni Sudaan uummata nagaan hiriiran irratti rasaasa gargaaramuu dabalatee hokkara gaggeessu kamiirraayyuu akka of qusatuuf ministiriin dantaa alaa United States gaafatee jira. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii. Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha hordoftoota keenya ammoo beeksisa qabna. Waajjira haadhoo VOA naannoo kanneen jiran biilsaawwan keessaa tokko irratti haleellaan boombii ga'uu akka danda'u yaaddoo jedhuun kaleessa hojjettoonni martinuu biilsa sana gadhiisanii akka ba'an waan ajajameef kaleessa sagantaan tamsaafamu irraa hafee jira. Biilsaalee sana keessaa sakatta'insi sa'aatilee 3 oliif erga gaggeeffamee booda boombiin yaaddoo uume waan hin argaminiif hojjettoonni hojii keenya idileetti deebinee jirra. Haaluma uumameen sagantaan tamsaasa televiziyoona afaan Oromoof sagantaan raadiyoof tamsaasni raadiyoo televiziyoonaan darbu kan afaan Amaaraa guutummaan hin tamsaafamin hafe. Sagantaa afaan Amaaraa raadiyoodhaan sagantaan tamsaafame kan kana duraa yoo ta'u raadiyoo televiziyoona irratti kanneen hordoftan daawwattoonni keenya tamsaasa dheengaddaa turuusaa akka hubattan isin yaadachiisaa nuuf galchaa jenna. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Koongiresiin Federaalistii Oromoo mariin biyyoolessaa mootummaa Itiyoophiyaan qophaa'uuf karoorfame mara kan hirmaachiseef kallattii adda addaan qawwee qabatee lolaa akka jiru dabalee hirmaachisuu akka qabu beeksise. Koongiresiin Federaalistii Oromoo mariin biyyoolessaa utuu hin geggeeffamin dura barbaachisaadha akka jedhe haaldureewwan 4 kaa'uusaa itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Xuruunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yaada Koongiresiin Federaalawaa Oromoo dhiyeesse kanarratti mootummaan hanga ammaa waan jedheen qabu Tsahaay Daamxoot gabaase. Marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa geggeessuuf yaade marii qaamolee hunda haammata ta'uu qabaa jechuudhaan paartiin Koongiresii Federaalaa Oromoo KFO'n beeksisee jira. Mariin biyyoolessaa haqa dhugaa fi hunda hirmaachise kan geggeeffamu yoo ta'e jeequmsa siyaasaa biyyattii keessatti uumameef furmaata kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii Koongiresii Federaalaa Oromoo obbo Xuruunee Gamtaa haalduree marichaaf paartiin isaanii eere ibsanii jiru. Waraanni bu'aa hin qabu, walajjeesuun bu'aa hin qabu, waraanni hadhaabbatu kan jedhudha. Lammaffaa immoo araarri habu'uu, araarri buusuudhaaf yeroo adeemamu immoo qaamolee namoota dhuunfaa sassaabanuu ummati an hundumtuu amantaa irratti gatuudhaaf danda'u akka marii kana hoogganan yookaan geggeessan ta'uutu irra jira jenneetu qabxii lammaffaa irratti ibsineerra. Qabxiin sadaffaan immoo gareen amma wal waraanaa jiran yookaan kan wal didaa jiran marii kana keessatti akka hirmatanuu fi biyya keenya keessatti akka nagaan bu'u. Seerri akka jarri hin hawwatamne godhullee yoo jiraate jedhee dura kaasanii mariitti akka deemanidha. Arfaffaan immoo namooti lammileen yaada addaa qabanuuf didiramaa jiran mana hidhaa keessaa hiikamanii marii kana keessatti akka qooda fudhatan jenneetu gaafanne. Gama biraatiin biyyattiin rakkoo keessa jirtu keessaa akka baatuuf mariin biyyoolessaa murteessaadha jechuun kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kan ibsan miseensa koree raawwachiiftuu biyyoolessaa paartii Izemaa Dr. Baantee Igeny Taamiraatidha.
ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል ስላለባት ዜጎችን መኖር የሚችሉበት ህልውናቸው መረጋገጥ ስላለበት በዚህ ጉዳይ ሁላችንም የሚመለከተን አካል መወያየት የመፍትሄ አካል መሆን አለብን የሚል እምነት አለኝ። ብይ akka biyyaatti itti fufuu waan qabduuf akkasumas lammiileen walabummaadhaan jiraachuu waan qabaniif dhimmi kun dhimma keenya jennee qaamoleen nu ilaallata jennu hundi mari'annee qaama furmaataa ta'uu qabna amantaa jedhuun qaba jedhan. Yuunivarsiitii Amboot barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Salamoon Tafarraa qaamni nageenya biyyattiitiif jedhe yaada murteessaa qabu kamiyyuu marii kana irratti hirmaachuu qaba yaada jedhu qabu. Waliigaltee biyyoolessaaf fi waliigaltee biyyoolessaaf immoo biyya waloo ijaaruudha keessattuu uummanni Itoophiyaadhaa aadaa fi eenyummaa adda addaa qabaatullee garuu biyya waliigaltee biyya ishee cimtuu biyya dimokiraatawaa biyya badhaate biyya guddatte ijaaruun barbaadu asirratti hundi isaanii barbaadan malee kallattii kamiin guddachuu qabdi kallattii kamiin gara dimokiraatawaa qabdi kallattii kamiin isa kana ijaaruu dandeenya kan jedhu yaadota adda addaatu uumamee jira. Yaadota adda addaa kana mootu akkamitti walitti finnee wajjinni marii biyyoolessaa gaggeessuudhaan marii biyyoolessaa kana keessatti aktoota adda addaatu jira yookiin taasisa adda addaa jira. Kanaaf marii kana keessatti eenyu hirmaachuu qaba eenyu hirmaachuu hin qabne kan jedhu qaamni hirmaatu maaliif hirmaachuu danda'a kan jedhu wayin mootu qaamni hirmaachuu hin qabne isa kam jennee adda baasuudhaaf ajandaa inni qabatee dursanii danni kan adda baasu jechuudha. Qaamni tokko marii biyyoolessaa kana hirmaachuu hin qabu yoo jennu ajandaa inni qabatu ajandaa akkamiiti? Ajandaa biyyooloo ijaaruurratti adda qabamoo yookiin mootu ajandaa inni qabate sun birmadummaa biyyattiirra dhiibbaa qabamoo yookiin mootu tokkummaa Itoophiyaatti dhiibbaa qaba kan jedhu ajandaa sana adda baheeti kan qaamni tokko marii biyyoolessaa keessatti hin hirmaanne jechuudha. Haaldureewwan Koongireesiin Federaalaa Oromoo marii biyyoolessaatiif kaa'e keessaa tokko hooggantoonni fi miseensonni paartilee siyaasaa hundi mana dhaatii hiikamanii marii kana keessatti qooda fudhachuu qabu jedhee ibsa baasee irratti barsiisaan saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa ka'umsi marii biyyoolessaa araara waan ta'eef hooggantoonni fi miseensonni paartilee siyaasaa kamiyyuu kan mana hidhaa keessa jiran hiikamanii marii kana keessatti qooda fudhachuu qabu yaada jedhu akka qabanis eeraniiru. Paartileen siyaasaa hidhaman hiikamuu kan jedhu san qabxii sirriidha qabxii fudhatama qabudha. Qaamolee hidhaman kun baay'een isaanii karaa nagaatiin warra qabsaa barbaadanidha. Kan paartii Koongireesii Oromoo miseensota Koongireesii Oromoo qofa osoo hin taane kan paartilee biraatillee hundi isaanii hirmaatanii kan dhiifamaatti deemudha. Maaliif marii biyyoolessaa inni guddaan maanni balleessaa uumame irratti dhiifama walii goonee jirra. Yaadni kee yaada kana ture. Kanaaf biyyoolessaa yaada tokko qabna jedhanii yaada sana ijaan tokkoon isaaniitu jechuudha. Oromoo keessaa eenyu bakka bu'a paartilee siyaasaa yaada isaanii ajandaa teebilee finneessu kan Amaaras akkasuma kan Walaayittas akkasuma kan Kabbaas akkasuma hundi isaaniitu jechuudha. Kanaaf ajandaan paartilee siyaasaa irratti hirmaachuu kan jedhu sun isa qabxii sirriidha. Ibsa Koongireesiin Federaalaa Oromoo baase kanarratti gama mootummaatiin hanga yoonaatti wanti dhagahame hin jiru. Kanaan dura marii biyyoolessaa qaamolee hunda hirmaachise Itoophiyaan akka gaggeessitu muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad fi qondaaltonni mootummaa olaanoon waltajjii garaagaraa irratti ibsaa turaniiru. Kanaan dura waliigaltee biyyoolessaa dhimma jedhu irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateenii kan deebii kennan waajjira muummee ministeeraatti ministeerri qindeessaa wiirtuu ijaarsa sirna diimokiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaa bara 2014 dhimmi ijoon mootummaan qabatee socho'uu fi irratti hojjechuudhaaf karoorfate guddaan marii biyyoolessaati jedhanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Ijoollummaa ishee biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaarraa gara Yuunaayitid Isteetsi kan dhufte achii boodas kutaa Minisootaa keessatti tajaajila adda addaa kan kennaa turteef duulaawwan siyaasaa paartii Dimookiraatotaatti kan naannoo isheef biyyoolessaatti hirmaataa akka turte Dubree Amaanee Badhaasoo filannoo Minisootaa mana maree Yuunaayitid Isteetsi bara dhuftu gaggeeffamu irratti magaalaa Miniyaapolis Seenpool irraa dorgomuuf qophaa'aa jirti. Alamaayyoo Qannaa Amaaniif hooggansa hawaasa Oromoo irraa dubbisuudhaan gabaasa nuuf erge qaba kunoo. Itoophiyaatti dhalattee baqattummaan Keeniyaa deemuun waggaa 13tti gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuun ija ishee siyaasa biyyattii irra kaawwachuun barnoota siyaasaan Yuunivarsiitii Haamliin irraa kan eebbifamte Amaanee Badhaasoo Minisootaa magaalaa Seenpoolitti bakka filannoo Fourth Congressional District jedhamutti koongireesiif dorgomuuf akka qophoofte beeksifte. Amaanee Badhaasoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Muneessaatti dhalattee Minisootaatti guddachuu ishee akkasiin dubbatti. Naannoon itti dhaladhee aanaa Muneessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhaladhee achiin booda Ameerikaa guddadhee Minisootaa Oromiyaa xiqqootti jechuudha. Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Seenpool bakka filannoo Minisootaa Fourth Congressional District jedhamuu fi
jiraatota 700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi diinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'uu akka qabu cimsitee kan hojjettu ta'uu himteetti. Maaliif koongiresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo. Koongiresii district 4 Minnesootaadha. Wanti na kaase waan baay'eedha tokko lama miti tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee communitiin kenna guddaan baay'ee as jira state kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee deebisuufi fedha suni across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti communitiin kun representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya districtii 4 jiruuf state kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatti ni miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care hin qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maaliif COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera so sanuma hundaa ilaaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf. Duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa diinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa 3 qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo diinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'uu akka ta'e dubbatti. So ajandaan kiyya 3 priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufii qabna. Economiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin state kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddina irratti ajandaa kiyya itti aaneellee racial justice namoonni biyya kana keessa jiraatu namoonni nu fakkaatu especially namoonni African American sistema ka ummata keenya ummata African American sanaan dura waggaa 300 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taate nama Oromoo taate nama Itoophiyaa taate nama Eritrea taate nama Maangii taate nama Keeranii taate abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti akka ummata Minnesootaatitti nuti hundinuu ajandaa 3 kanneen fuunee economy racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna investii itti goonee akka fuuldura deemnu akka society baay'ee ummata ofii jabeessu taanu sanirratti ajandaan keenya. Waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minisootaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhagahamuuf nama qabsaa'aa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan. Amaaneen waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee keenya hundaafuu taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee keenya hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootiif baay'ee barbaachisaadha. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa yoomillee isii dhaabbata waldaa isiiti mala isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiif. Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa diinagdee magaalaa Seenpol keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo Oosaa dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti. Koongiresii Ameerikaatti bakka buutuu naannichaa ta'uun bara 2001 irraa jalqabdee tajaajilaa kan jirtu dubartii ganna 67 Beetii Makalam jedhamtu waliin kutaa filannoo koongiresii 4tti dorgommii cimaatu Amaanii eeggata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeessinetti ceena.
Waggaa 3 dura mootummaan jijjiiramaa yeroo argametti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waadaa uummataaf seenan keessaa tokko jedhan Dr. Alamuu Simee sababaa ilaalcha siyaasaaf jecha walajjeesuu shira walirratti hojjechuun dhaabbatee boqonnaa haaraa seenuu qabnaa kan jedhu ture. Kunis jedhan akka mootummaatti akka paartii mootummaa biyya gaggeessuttis yaadoleen hundumtuu waltajjiitti dhufanii mariin irratti gaggeeffamuu danda'a. Ilaalchi biyya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjiitti dhufee mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaadni waliigalaa jiru kana haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru yookiin waraana wayyaanee juuntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamuudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadaan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimookiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juuntaan filate garuu karaa humna qawweetiin taayitaa dhabesan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabesan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kunii fi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. So inni addatti kan ilaallamu ta'a jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessa kan ilaallamu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisuu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha. Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu dursee seera kabajuutu irra jiraata. San booda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti. Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessa akkamitti tolchinaa akkamitti irratti walii galee biyya Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin ol dandeenyee jiraannaa sirna akkamitti dhaabbanna akka jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessatu jiru gochuudhaaf hin danda'amu. Kanaaf jalqaba kan dhufuun irra jiru waraana waliirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sana akkamitti dhaabbata akka jedhu irratti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessuu jedhan malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabaniifi olaantummaa seeraa oolchuudhaatiif gara Tigraay deemnee isaan jedhatee jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaafi deemaa jira ka jedhu uummata Itoophiyaa sochoosuudhaatiif Tigraay irratti kakaasuudhaatiif yaada isaan fidan malee mootummaan duratti sanaaf hin dandetiifi eeggatu keessa. Dhukaasa dhaabuu irratti ta'uu danda'u. Qawwee lafa kaa'een jiru waan kan biraadha. Paartileen biyya keessatti karaa nagaan soso'an garuu filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfametti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture. Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawwee siin jedhe kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juuntaan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'achuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kan hafe garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangeessineef. Paartiin tokko yeroo lama hoo filannoo irra hafe fakkaata. Haa naqamus amma boordiin filannoo qaama seerummaa isa hin dhoorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraan dhoorgamu jechuu barbaade. Dr. Isqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafe jedhu miti jedhu. Ajandaan isaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'amu mootummaa Itoophiyaa miti amma biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeemaa. Yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'a. Naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti hin hafu qaxanaa sana gaaga'a. Qaxanaa sana duwwaatti hin hafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota bobbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaatiif sodaannaadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiif dhaabuudhaafi tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan marri. Waa'ee biyyoolessaa sana irratti eenyutu ajandaa sana qabsiisaa eenyutu irratti hirmaata akka jedhu irratti mootummaan Itoophiyaa miti kan murteessu. Mootummaa Itoophiyaatu murteessa yoo ta'e akkuma kanaan dura gochaa ture warra deeggartoota isaa ilaalcha tokko warra qaban dhimma walitti waameeti deemuudhaan. Waraanatu biyya keessa jira. Yookiis waraana sana gar tokkotu mo'ateeti isa booddeedhati abbaan mo'ate waa tokko gochuudhaan danda'a. Yookiis immoo lachuu wal mo'uudhaatiif hin dandeenyu gadi teenyee atis maal gaafatta anis maal gaafatta ka jedhu gochuudhaatiif waliin dubbachuudhaatiif danda'u jechuudha. Warra filannoo keessatti qooda fudhatan filannoo keessatti qooda fudhachuu dhiisan miti
warra ilaalchaan wal rukutan, warra waraanaan wal rukutan, warra nagaa buusuudhaaf dadhaban isaantu walitti dubbata malee akkaataa mootummaan Itoophiyaa dubbatu sanatu waan waraana kana dhaabsisee egeree Itoophiyaa mari'achiisuudhaatiin deemuun fakkaatu. Gaaffii biraan Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse marii guutuu biyyaa karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture. Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti walii gale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalaan irratti walii gale bitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyya caaluu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uu nurra hin jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeraan qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jiraata amantaa jedhu qabda akka mootummaatti. Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan waliigalan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti. Mootummaas ta'uu yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa sanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu waliigaleeti jechuudha. Piroosesii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'a ta'e waliin dubbannee waliigalteedhaanifi irratti mari'achuudhaaf gadi teenya humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu waliin dubbannaa yoo jedha ta'e warri mormitooti kanaan beeknoo waggaa tokko caalaa kan itti himaa turan sana kan kanaan dura gasanatti deebi'eera jechuudha. Akkuma paartii tokko kan isa ta'a yoo jedhe inni fudhatama qaba. Kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiitii itti dhufu jechuudha. Kuni warri wal lolan, warri wal dhaban, wal waraanaan waan irratti walii galan piroosesii sana irratti walii galuudhaaf hin danda'ama. Daawwattoota keenya marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti geggeessuuf karoorfamaa jiru kan ilaalan Dr. Alamuu Simee ministeera qindeessa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii akkasumas Dr. Isqeel Gabbisaa yuunivarsiitii Keetireen kan Mishigaan keessaaf barsiisaa akkasumas rogeessa kata'an waliin marii jaallanneen geggeessite ture. Mariin kun kutaan lammaffaa bor dhiyaataa Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa ni galateeffanna.